haadha manaa kiyya gochuuf murteessee jira. ያው ከሲኒት ምን ይጅራ ወንተ ስሬሱ ቀብዶ ሄዱቱ ጅራ ማስተካከል ያለበት ነገር አለ። ያን ነገር የምታስተካከል ከሆነና የምንስማማ ከሆነ እንዳልኳችሁ አዩን እንግዲህ ከጎኔ ጠንካራ ሴት ስለሆነች ለቤተሰቦቼም ላንቺም ቤተሰቦች ጠንካራ እንደሆንሽና አጥና ማራቱስ ታቱ ጀቹዳ ማራቱስ ታቱ ኩኖ ዋን ጎቱ ጎቴርቲ ጀቹዳ ወይኔ አዩ ወይኔ አዩ ወይኔ አዩ አራ በእናትሽ በገረብሽ ገርጋሪ ኮንግራግሬሽን በገገመዴ በከ ገራኬቲ አርገት ወይኔ ዋን ወንጀሉ ይወላለ በከ ገራኬቲ አርገት ወይኔ 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 ደስ የሚል ነገር ነው ጌታን እና እንኳን ደስ አለሽ ገሩ ወንቶተ ባዬ ዋን ስሬሲቱ ቀብደሲን ጀዴቲ ጅራ gaawwantoonnati sirreessitu maal faadha yoo jedhame dubbatee jira jechuudha viidiyoo keessatti akkuma dhaggeeffannetti jechuudha. Wantoota san waan sirraa eegamu sirreessuu qabda nama tokko erga jaallatanii kan lubbuu dabarsaniif iyyuu hin jira waan ta'eef kun immoo qallaalii natti fakkaata gaafan ilaalu kun qallaalii natti fakkaata garuu siif maaltu akkasii caalubsitu beeka nagaan isinii baata'uu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qaba qillata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif uyi egaan kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoo ayyuu tokko argeetinini hedduu tokkoon irraa gammadee maalifiini yoo na fuudhullee baatee sarratanyaas ta'ee mana isaa keessa jiraachuu naaf wayya jettee raawwattee ala darbee jechuudha argitaniiti turtu viidiyoo baay'ee keessatti Kanaafiyyuu jechuudha har'a namumti sun jechuudha amala isaa jijjiirratee haala isaa jijjiirratee jaalalli ishee keessa isaa seenee raawwatee akka inni akka isheen isa faana jiraattu akka haadha manaa isaa taatuuf gadi ba'ee dhufee raawwatee dubbatee jechuudha. Maashaallah akkanatti kunoo namarraa bareeda gaafa shamarran dhiiraan dhattee abbaa manaa naaf ta'e si jaaladheera gaafa jettuuni akka gadaantummaa tokkotti ilaalama jechuudha. Maalifiin jaalalti tuni qixxeedhuma eenyumaafuu kamiifiyyuu jechuudha. Garuu akka gadaantummaa tokkotti jechuudha kan ilaalamu. Gaafuma dhiirri dhaqee raawwatee si jaaladheera haadha manaa naaf ta'e haadha manaa naaf taataa yookiin haadha manaa naaf ta'e jedhee too itti dubbatudha. Irraa bareeda malee gaafa dubartiin itti dubbattu agana miti jechuudha. Meeqan isaanii kan fudhannetu jira akkuma argitanii. Dubartii si jaaladheettee gaafa itti himattu kan irraan fudhannetu jira. Kan ittiin immoo booda bulanii raawwatanii ittiin qeeqantu jira jechuudha. Ofii keetii dhuftee natti galte ofii keetii na jaallatte ani sin jaallanne kan jedhaniin hedduutu jira jechuudha. Maashaallah ayyuu garagalchoo miilli mataa hooqeessa jedhan sana garagaltee kadhatamuu jalqabde maashaallah dhugaa rabbiin si jaalladheetiin hin jira. Akkasuma immoo viidiyoo sumayyaa tokkollee dhaggeeffadheetiin hin ture jechuudha. Dhaggeeffattanii jirtu viidiyoo kaleessaa ani irratti hojjedhee roozaan maal akka jechaatii turte sumayyaani waan naan jette hiccitii naan jette qabdi waan isheen naan jette yoo nani baasee dubbadhe namni wal fixa waan ta'eef baaseen dubbadhu kana dubbachuudha mannaa seedoo namti nattafuu wayyaa jettee raawwatte jettee akka isheen dubbataatii turte dhageessaniitti hittu jechuudha hundi keessaniyyuu dhageessaniitu viidiyoo sana jechuudha viidiyoo ishii chaanaalii ishii irratti kan isheen gallakkiste Riyaa ishee faana haasaa gallakkiste yoo nani waan kana dubbadhe ati viidiyoo na waraabde namni wal lola hin dubbadhu jetteeti jechuudha kan isheen dubbatu ni diddee mucaatti immoo diddee riyaa ishee sana faanarree wal lolanii reebdee isheen ofirraa ariitee argitaniitii jirtu. Amma immoo maal jecha akka isheen turte viidiyoo ishee dhaggeeffadhaatan ture jechuudha. Turtee itti erga gallakkiste namoonni baay'een keessan argitan jedhee abdiin qaba. Maalifiin jecha ishii nama jette dhaggeeffattanii jirtu jechuudha namoonni baay'een keessanii. Ani viidiyoo jarbaatti viidiyoo duubatti jettee viidiyoo duubatti wanti ani dubbadhe tokko hin jiru waan ani dubbadhe hunduma isaayyuu viidiyoo dhumarratti hin dubbadhe. Indawmi sana dura akkan ani kaameraa kaa'ee jiru iyyuu isheen hin argine waan ta'eef egaa viidiyoo xidaatii qabaachuu qaba. Viidiyoon gaafa dubbatan waan dubbatan sana haalan bareechanii wanta tokko dubbachuu barbaachisaa mitiire tarii wanta hin taane keessa darbamee akkan dubbatamnee fi
boodarratti akka kaameraan jiru isheetti meetiin ture malee ani viidiyoo waraabee raawwadhe wanti irraa hambise tokko illee hin jiru waan waraabee hunduma isaa gallakkiseetiin hin jira jettee garuu Roozaan maal jechaa akka turte argitaniitii jirtu viidiyoon hundi hin gallakkifamne wantoonni ishiin naan jette waa baay'eetu jira waa baay'ee naan jetteetii jirti akkanan isatti hin heerumneef waan naan jettee qabdi gaafa waa'ee kana ani dubbadhe immoo namni wal lola waan ta'eef hin dubbadhu jechaatii turte enna Sayidoodhaaf illee dhaamsa keesseefii jirte jechuudha Sumayyaan akkuma dhaggeeffattanitti ani jette isheen si jaallatti yoo taate sitti heerumuu barbaadde yoo taate ati dubartii biraas fuudhuun kee hin hafu waan ta'eef fuudhuu barbaadda taana fuudhuun kee hin hafu waan ta'eef ani garuu sitti hin deebi'u ittiin itti himteerte jechuudha isa daa'iman arga jettu isa maal jettuu miti daa'ima fidii koottuu natti deebi'i isa jettuu mitiiti ani sitti deebi'uudhaaf yaada hin qabu. Garuu waan inni birrii sana kennee fi maaliif sixootaa sana wanti inni kennee fi akkasin yaaddaniif miti yaada isin yaaddan yaadetii miti sixooticha sana kanan isiidhaa kennee birrii sana gaafa binnu nama 3 taanee binneetti nama 3 taanee binnee takka isiidhaa takka hiriyaatiyya jirti hiyyaa yaadattu yaadannoo akka isiidhaa ta'uufanii kanan isiidhaa kennee fi hiriyaatiyya waan taateef waan baay'ee ishee jaalladhuufi malee ani waan biraatiif miti jettee asuma deebistee immoo achiin fuudhuun kee nama kamiyyoo ta'e fuudhuun kee nafu waan ta'eef ani Roozas fuutee nama biraas fuutee ani wanti nagalchu tokko illee hin jiru dhimma isaatiif miti kanan ishee bira dhufee ishee dubbisuuf yookiin immoo ishee arguufi ammuma dhuftee ana arkitu amala ishee jijjiirratti yoo taate ammuma dhuftee ana faana wal argitu sitti jijjiiramte yoo taate jalqabumayyuu sin jaallattu jetteen jalqabumayyuu sin jaallattu ammoo ana argituun si jibbiti yoo taate ammuma ana argituun sirraa deebitee raawwattee amala ishee jijjiirratti yoo taate jalqabumayyuu sin jaalanne jaalala kan kee hin qabdu jetteeni dhaamsa kana keessaf jechuudha Roozaadhaaf immoo yoo itti heerumuu barbaade itti heerumi ana wanta tokko wanti na sodaatu tokko illee hin jiru wanti siin jedhe tokko illee hin jiru sii ta'a taanaan itti heerumuu barbaadda taanaan itti heerumi jetteeni jechuudha so wanni nani viidiyoo jarbaatti yookiin viidiyoo duuba viidiyootirratti wanta hafe viidiyoo waraabame hafe tokko illee hin jiru viidiyoo waraabe hunduma isaa gallakkiseera jettee so kanaafiyyuu eenyu akka amannu hin beeku gaa Roozaa amannamoo Sumayyaa amannamoo eenyu amanna nuti waan arginu viidiyoodha kan dhageenyu waan isaan jedhani eenyu akka amannu hin beeknu rabbi haa qajeelchu jenna hunduma isaaniiyyuu malee wanni nuti jennu wanti nuti goonu tokko illee hin jiru Rooza sootee Sumayyaa sootee balleessa qaban jidduu kana keessa dhuguma Sumayyaan Roozaadha waan ta'e jetteen yoo ta'e immoo Roozan immoo sobdee raawwattee waan akkasii jetti yoo ta'e rabbi isaan haa qajeelchu nuti wanti jennu tokko illee hin jiru waan ta'eef